Video ajaa'ibaa isinii qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Har'aa video kana amma dhumaatiin wajjiniin ilaalaa loomii vaseline hanqaaquu irraa kan hojjetame jechuudha. Akkamitti fuula keenya akka nu bareechu amma dhumaatiin wajjiniin tura. Hi, kam jirtu Ordoftotaa chaanalii har'aas nageenya keenya iddoo jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha. Har'a immoo video ajaa'ibaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Qulqullina fuula keenyaa yookiin immoo bareedinaaf kan ta'u yookiin immoo yaa akkuma kanaan dura fuula keenya akka nu bareechu wayiinuma akka nu addeessu wayiinimmoo wanti gurraacha nurra jiru akka nurraa qulleessu walumaa galatti qulqullina fuula keenyaatiif kan ta'u video isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Amma dhumaatti nu wajjiniin tura. Lomii fideen jira. Aqaquun fideen jira yookiin onqulaalii. Vaseline fideen jira. Vaseline isaa normaalii ta'uu isaa sirriitti ilaaluu qabdu normaalidha. Amma akkas godha. Amma videoon kee xiqqoo jedhee jira waan ta'eef hin cabsina jechuudha onqulaalii. Masih bishaan isaa sitti naqanna jechuudha. Bishaan isaa bichaa jechuudha. Jala isaa hin naqnu. Loomii itti cuunfina jechuudha. Lomii egaa cuunfinee booda vaseline itti godhanna jechuudha. Vaseline maankaa tokko itti godhanna jechuudha. Maankaa xiqqeessuus hin dandeenya hammana itti godhanna jechuudha. Egaa akkasitti godhannee booda waliin rukunna jechuudha. Waliin rukunna sirriitti waliin rukunna jechuudha. Yoo maashina qabaattan immoo maashinatti illee daakuu hin dandeessu jechuudha. Rakkoo hin qabu. Garuu akkasittis immoo maankaadhaanis akkasitti waliin makachuu hin dandeenya. Sirriitti waliin makuudhaan sirriitti dafee waan dafee waliin fudhanneef sirriitti rukutuu qabdu jechuudha. Asirratti maaliif sirriitti fuula keenya nu qulqulleessa jechuudha. Sirriitti fuula keenya bareecha. Qulqullina fuula keenyaaf illee ni ta'a jechuudha. Wanti gurraacha bugguriin wanta adda addaa fuula keenya irra yoo jiraate fuula keenya irraa siddatti nu godha yookiin immoo nuuf qulqulleessa jechuudha. Walumaa rukutuu sirriitti jechuudha. Dafii waan waliin fudhanneef onqulaalii fi vaseline eega wal fudhateetii booda kan akkasitti wal fudhatee jira jechuudha. Loomii vaseline fi onqulaaliin yookiin hanqaaquun jechuudha. Isaan booda fuula keenya dibanna jechuudha. Fuula keenya akkasitti irratti sukkuumuu yookiin immoo ashawuu qabna jechuudha.
daqiiqaa 5 sirriitti haasha'uu qabna jechuudha fuula keenya irratti maaliif akka sirriitti nu qulleessu jechuudha. Vaaziliiniin qulleessa fuula namaa, loomiin illee akkasuma, muqulaan illee yookiin hanqaaquun illee akkasuma. Sirriitti akkasitti haasha'uu qabna jechuudha fuula keenya irratti. Waanuma naannoo keenya jiru jechuudha. Waan fageenya irraa yookiin immoo birrii guddaadha wanta dhufu miti. Hanqaaquun, loomiin, vaaziliiniin naannoodhumatti waan argamudha jechuudha. Idduma fedhanitti, idduma jirutti. Biyyuma kamitti yoo jiraanne iddoodhuma naannoo keenyatti waan argamudha jechuudha. Sirriitti akkasitti ofirratti haasha'uu qabdu jechuudha. Maaliif qodaa keenya yookiin immoo gogaa keenya sirriitti waggisee wal fudhate nuuf bareecha wayii qulqullina keenya sirriitti nuuf qulleessa jechuudha. Fixeen jira jechuudha. Amma daqiiqaa 5tti nurra turuu qaba jechuudha. Daqiiqaa 5tti nurra tura jechuudha. Amma dhumaatti nu wajjiniin tura. Ordoftoota keenya deebi'ee dhufee jechuudha. Amma daqiiqaa 5 irra turee jira. Daqiiqaa 5 hanga 10 illee hanga 15 illee ofirra tursuu hin dandeessu rakkoon qabu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf daqiiqaa 5 darbee jira jechuudha. Daqiiqaa 5 hanga 10 hanga 15 rakkoon qabu ofirra tursitan qulqulleessan malee hin godda'u jechuudha. Kanaaf amma ani nan dhiqadha jechuudha. Dhiqadhee booda walitti deebina. Kunoo dhiqadheera jechuudha. Amma fuulduratti kan gurgurafadhaa dhiqadhee dhufe jechuudha. Kan akkasitti nuuf godha fuula keenya nuuf addeessaa nuuf qulqulleessa jechuudha. Vaaziliinii, loomii, aqaquun jechuudha. Daqiiqaa 10 hanga 5 hanga 15 hanga 15 ofirra tursuu dandeessu rakkoon qabu. Anna baay'ee akkasitti nama qulqulleessa jechuudha. Fuula keenya nuuf bareecha. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Subscribe nuuf godha. Channel keenya warri haaraa taatan like share nuuf godha. Subscribe nuuf godha. Wan video biraas immoo qabannees ni hin dhiyaanna. Kanaaf nu wajjin subscribe nuuf gochuudhaan maatii keenya nuuf ta'uu dandeessu jechuudha. Video babbareedaa rifeensaaf kan ta'u, fuulaaf kan ta'u waan hundumayyuu isiniif qabanneef dhiyaanna jechuudha. Nagaan nu tura.